Kana dhaamsi kiyya gartee harargee biyyaa fi ala jirtu jidduuratti gartee tana tattee aantu immoo wanta kan isin hima. Qeeroo takkaa jira qeeroo haaraa ifraa ta'uu qabdan. Qeeroon sun qeeroo gartee Jawaar Mohaammed faarfattu tagaruu Abiyyi Ahmed arrabsitu Taayee Dandaadhaa arrabsitu paablik irratti mootummaan qopheessee lafa kaa'ee jira. Yoo laalte Facebook asaa jira Abiyyi X irra kaa'ee ol darba Taayee X irra kaa'ee ol darba Jawaar profaayil irra qaba ammoo qeeroo dhaqabsisaa jira. Warri akkanaa kun heddummaata dhufaa jira waan ta'eef qeeroo teenya qeeroon biyyaa qoradhaa firraa eegaa nama akkasitti isin nama qabsiisaa deemuutu jira. Tuni dhaamsa kiyya jabaadha. Akkasii sun Harargee keessa hedduudha. Arsii Baalees, Hunoo Gujis, Wallos, Booranas hunda keessa hedduutu jira. Istiraateejiin inni deemu immoo Facebook batti Taayee arrabsa. Abiyyi arrabsa. Nama hunda arrabsa. Jawaar faarfata immoo. Jawaar ni faarfata. Ammoo as deebi'eeti waan qeeroon itti oolte gabaasa qeeroo hiisisa. Qeeroo cafaysiisa. Maqaan isaan dhahamu. Kana gartee qotte duudaan lafa warra kanaa kana gartee jaartee jirti waan ta'eef. Ifirraa eegaa yeroo xiqqoo booda immoo arkuuf jirtaniin isiniin jaa. Haga nagaa dubbii hanganaatiin dubbachuudhaa dhufe hedduu galatooma ummata keenya Harargeedhaa hamileen isiniin cabin shamarran keenya yaa warra Minisootaa jirtan akkuma Oromoo walii galattuu warri Minisootaadha. Dhugaan isiniin jaa ani akkana je'ee isin ittiin galatoonfadhu hin beeku. Dhugumatti isin qeeroo biyyaatii wajjin 50-50 dha qabsoon isin oofaa jirtan. 50-50 horii baaftan keessa Rabbi barakaa isin haa kaa'u. Humna teessan keessa illee Rabbiin barakaa haa kaa'u. Ilmaan kee keessa illee Rabbiin barakaa haa kaa'u. Umrii teessan Rabbi isin haa dheeressu. Dhugumatti warri Awurooppaa jirtanilleen hundi keessa warri diyaaspooraa jirtan qabsoo isin godhaa jirtaniif Rabbiin jazaa keessan bilisummaadhaan isin haa deebisu. Kottee duudhaan Rabbiin lafarraa dhabamsiisee isin haa gammadu.